eebbii fi abaarsi ani isin dura kaa'e kun hundinuu yommuu raawwatamu isin biyya Waaqayyo Gooftaan keessan saba warra kaan hundumaa keessaa isin tamsaase gidduutti deebitanii yoo isa yaadattan isin ijoolleen keessanis gara Waaqayyo Gooftaa keessanitti deebitanii sagalee isaa yoo dhageessan isa ani har'a isin habboomu kanas garaa keessanii fi yaada keessan guutuudhaan yoo eegdan Waaqayyo Gooftaan keessan boojuu keessan isin hin deebisa. Isiniif ho'ee saba hundumaa warra ofii isaatii isaan gidduu isin tamsaase keessaas baasee deebisee walitti isin hin qaba. Biyya fagoo keessatti illee darbatamtanii yoo jiraattan Waaqayyo Gooftaan keessan achi walitti isin sassaabee deebisee isin in fida. Waaqayyo Gooftaan keessan biyya isa habboonni keessan qabatan sanatti isin hin galcha. Isinis isa hin dhaaltu. Inni waan gaarii isa habboota keessaniif godhe caalatti isiniif in godha. Isin hin baay'isas. Waaqayyo Gooftaan keessan akka isin garaa keessan hundumaan yaada keessan hundumaanis isa jaalattaniif akka jiraattaniifis garaa keessanii fi garaa ijoollee keessanii dhagna hin qaba. Waaqayyo Gooftaan keessan abaarsa kana hundumaa diinota keessan warra isin jibbanii fi warra isin hariyatan irra hin kaa'a. Yommus isin deebitanii sagalee Waaqayyoof in abboommamtu. Abboommii isaa isa ani har'a isin habboomu kana hundumaas hin eegdu. Waaqayyo Gooftaan keessan hojii harka keessanii hundumaa isiniif in qajeelcha. Dhala keessan horii qe'ee keessanii midhaan maasii keessaniis gaarii isiniif in godha. Waaqayyo akkuma habboota keessanitti gammade akkasuma deebi'ee waan gaarii isiniif gochuutti in gammada. Isin immoo sagalee Waaqayyo Gooftaa keessanii dhaga'a. Abboommii isaa fi seerrata isaa isa macaafa seeraa kana keessatti caafames eegaa. Garaa keessan guutuudhaan yaada keessan guutuudhaanis gara Waaqayyo Gooftaa keessanitti deebi'a. Abboommiin ani har'a isin abboomu kun baay'ee rakkisaa miti. Isinittis fagoo miti. Isin akka nuyi abboomamnuuf eenyutu gara Waaqaatti ol ba'ee fidee nutti hima. Akka hin jennetti inni Waaqa irra jira miti. Isin akka nuyi abboomamnuufitti eenyutu galaanicha ce'ee as fidee nutti hima. Akka hin jennettis inni galaana gama jira miti. Dubbichi baay'ee isinitti dhiyoodha. Isin akka isa eegdaniif afaan keessan keessaa garaa keessan keessaas jira. Hilaa ani har'a wanta gaarii fi jireenya wanta hamaa fi du'a isin dura kaa'eera. Waaqayyoon Gooftaa keessan yoo jaalattanii fi karaa isaa irra yoo adeemtan abboommii isaa seerrata isaa wanta qajeelaa ta'es isa ani har'a isin abboomu kana yoo eegdan in jiraattu in baay'attus. Waaqayyo Gooftaan keessan biyya isin itti galtanii qabachuuf jirtan sana keessatti isin hin eebbisa. Garuu garaan keessan isatti garagalee isaaf yoo dhaga'uudhaaf baattan waaqayyolii biraatiif sagaduudhaaf isaaniif hojjechuudhaafis gara isaanitti yoo harkifattan isin hin baddu. Kanas ani har'a isinitti himeera. Laga Yordaanos ceetanii biyya itti galtanii qabachuuf jirtan sana keessaas yeroo dheeraa hin jiraattan. Ani har'a jireenyaa fi du'a heebbaa fi abaarsa isin dura akkan kaa'e Waaqaa fi lafa waamee isin irratti dhugaanan baasisa. Kanaaf isin ijoolleen keessanis akka jiraataniif jireenya fo'adhaa. Waaqayyo Gooftaa keessan jaaladhaa. Sagalee isaas dhaga'aa. Isattis maxxanaa. Inni jireenya keessan waan ta'eef biyya inni abboota keessan Abrahaamii fi Yisihaaqiifis Yaaqoobiifis kennuudhaaf abdachiise keessatti bara dheeraa isiniif in kenna jedhe.